وأنا مريتين ندرا بريك كل دفعت siin maratu baadhullee har'a narra dha'ee jira waan ta'eef qarshii dhabee jira akka dafeetiin naaf dhufu taasisa. إني ما أجر سنجري بقى أنا مريتين كل ما في من ولا كيس Amma waan biraa hin barbaadu. فلاني كيس ما كيس بقى جمال يا جنا يو ما نجر سنجري بقى كنا أنا Keessumaa ما دبتنا إيه أنا فوتين naa kennu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni morkinaan tuubi hundumtu ani Saabum Lammii jedhama. Akkuma beekamu magaalarraa gara baadiyyaatti deemaa jirra. Haadha daraartuu fi abbaa daraartuuti irratti firaankii addaa tokko hojjetuuf deemutti jirra waan ta'eef isinillee Saabum Ambassee wajjin jirra nu jajjabeessaa. Sabiskiraabii fi sheer akka nuuf gootaniiti yuutuubii kanallee nuuf jabeessitanii firaankii kennallee maal akka ta'e isaan wajjin ilaalla jechuudha. Ashamaa kabajamtootaa fi daawwattoota morkinaan tuumarti keessanuu akkam nagaa jirtu jajjaba jirtu isiniin jecha anillee gamanuma Ambassee jedhama anillee Saabum Lammii jedhama. Hadda immoo firaankii tokko firaankii ajaa'ibaa abbaa daraartuu haadha daraartuu jalqaba irraa haadha daraartuu irratti waa hojjetuu jennu firaankichillee maali yoo jettanii firaankii haati daraartuu maal akka isin jettu inni immoo dhufee mana keenya dhufee akkanaa magaalaa dhufeetitti Ambassee irraa maallaqa qabaa maallaqa kiyya naa kennu didee hadda immoo ajjeesuuf yookiin birrii kiyya fudhatuudhaaf dhufe jedhee achi fokkoruudha waan haati daraartu jettuun immoo waa hojii ilaallu ta'a yookiin loltiin yookiin hojjaa sa'uu diddi hin beeka waan ta'eef isin maraafuu yuutuubii morkinaan tuubi jedhu kana immoo nama lafaa dhufaadhaa nama yaada guddaa qabu waan ta'eef sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan cinaa akka dhaabbattan isiniin jenna gamanumaan immoo haa deemnu gara firaankichaa deemnaa isiniin jenna. Ye. Nagaan maal jiru? ما نجر Si qofa jira. ما Ati Ambassee hojjetu sani? Inni Maali? akka ta'e. Inni akka ta'e. إني ما نجر Mana hin jiru. Duratti gamana darben jedhani yoo. kanaafuu amma agarra bakka inni jiru maaliif itti barbaadde? Lakki jechuun magaalatti hojii warshiina qeeffatee ture. Ji'a hedduu ta'e ji'a akkam ta'e na fakkaate haga ammaatitti naan deebine. Akkasii Maali na dhoksitee ammas lakki maaliif si dhorsamaa innillee yoo qabaate si kennaa amma mana jiru waan ta'eef osoo mana jiraate hin jira sin jedha maaliif si dhorsamaa yoo qabaate si kennaa dhabeen dhabu sin jedha bakka maa si dhorsamaa ati maal isaati? ani moo ani obboleettii isaati. Ani narra wayim isa ajjeesuuf dhufe wayim qarshii kan koo fudhatuuf dhufe. Maaliif ajjeeftamaa nama amalaan kadhata waan ta'eef atillee osoo lolaatiin dhuftee innillee yookiin osuma harka qabu birrii sin kennu jechuu danda'a waan ta'eef amalaan tasgabbooftee dhufteetiin kadhachuu qabda malee yookiin mootii birrii innillee yoo akka qabate sii kenna akkasumallee attamiin lolteetiin gidduu. Mee atummaa yoo jettu ji'a hagana hunda yoo eeggatu kana mee ofumaa kan keeti ilaalame nama akka kana hunda turuu danda'a sila. Amma akkana wanta biraan barbaadu isa qofa wayim bilbila isaa narraa cufatee ati bilbila biraa yoo qabaatteef na bilbilti amma akka dafeetiin na dhufu taasisa wayim ana asiin deemu. Innillee mana hin jiru waan ta'eef bilbila isaallee hin qabanis. Akkamitti mana hin jiru? Mana hin jiru kaa maaliif si dhorsamaa? Beekaan na dhoksaa hartaati. Beekaan. Maaliif si dhorsamaa osoo? Miti amma dafiitiin naa bilbile wanta biraan barbaadu. Amma anin si wajjin haasa'uun barbaadu qarshii kan dura qabu ka amma hin qaba jettu dura maa qabaatu didde. Atin amma si wajjin waan haasa'uun barbaanneef abbaa fi haati isaa yoo jiraatan naa dubbisan moo si qofatu mana jira? Qofa mana jira namni tokkichi mana hin jiru. Naaf bilbiliif isaaf. Bilbila isaan qaban. Anin wanta takkan barbaadu qarshii barbaadaara wayim wanta biraa barbaada waa lamaaf dhufeen wayim isa ajjeesaa wayim qarshii kan koofu. Maarree maal balleessiree anillee inni amma haasaan barbaadu ani hin barbaadu yoo inni mana jiraanne si fiduuf ta'a. Anin haasaa si wajjin hin barbaadu dafiitiin wanta siin jedhe raawwadhu moo wanta biraa barbaadu. Moo na bira maal barbaada mana hin jiru jedhe. Kanaafuu anin haasaa si wajjin wayi qaba si gaafadhe akkamiin mana jiraatu dida reefu maastare yaan jiranima an bakka irraa dhufe beekaartaam magaalarraa dhufe bara. Achitti eegee ji'a meeqa eegee dadhabeetiin amma
yoo kanas argadhu ta'ee jedheetiin dhufe gamana gara manaa tare naan jedhan dafiitiin naa bilbilan. Man gara manaa taree miiree dhufeetini na biraa bahi gara inni bahi. Eessa bahe? Mana mareetee deema. Eshi dafii naa bilbil. Bilbilan qaban. Bilbila atta dhabda maana? Kan qaban bilbila. Lakkoofsa isaallee hin beeku. Naaf himi kaa lakkoofsa. Ati mana deetta dura naa mareettee birri isaa kana aganaa yoo keessummaa dheessi kabaje malee mana jiru sin jedhee mana jiru maa dhaabattee sin jedhistee sin dhagaa qabdi. Adaatu na saamsisuuf achi wajjin mari'attaniitiin achi dhufe adaanne na saamuuf. Waa naa mareettee sin dura birri kennitee siin maratu baadhullee har'a narra dha'ee jira waan ta'eef qarshii dhabee jira akka dafeetiin naaf dhufu taasisa. Inni mana jiru sin jedhee bakka naa mareettiin kan inni fi mana wanta keessa. Amma waan biraa hin barbaadu. Kanaanu keessummaa dheessi kabaje malee aganaa yoo mana jiru sin jedhee bakka kana caalaa maa dhaabattee na cikaacadha. Keessummaa manatti tumuu eddaare? Intu situ malee hin jenne mana jiru sin jedhee bire. Si deemu na du'an. Ina garree bakka haa dhufu taasisa. Aboo baajaajiin na eegaa jira. Ma bajaaji eegaa jirti bakka deemka guyyaa biroo. Akkam deema isiyyuu wanta kaffaluu qabu isa fuudhee kaffala jedhu. Bakka amma mana jiru inni sun. Ana si deemu na du'an ta'e asuma eegale. Deemteellee ollaallee na barbaaduu diddeemti ma? Ma agarree miree mana jiru bakka inni mana jiru. Osuma agarre jettu. Inni agarre kaamarree na si dhufuu danda'a. Maal eessaa dhufaarta nama kun guyyaa meeqa si barbaadeeti? Guyyaa meeqa? Asi na obsi anuu yoo magaalaa dhufa siin jedhe wanta magaalaa kaasee si fiduuf maaliin? Guyyaa hunda. Anuu itti daqaataatii yes dhaabatee siin na caqacaqa namni harka dhabuu danda'a sii kennaa bakka yookiin sii kennaa jedheen. Guyyaa hunda achuma magaalama deema jettaa ofiin dhuftu ani ni rakkadhe jidduu kanatti qarshii kan koo. Maallaqa hin qabu yeroo biraa sii kennaa naa obsi siin jedheemi. Maallaqa yoo hin qabne immoo giddiin narraa fuutee wannan jetta abboo yeroo baay'ee silkiilee na sodaachisaa ture. Tana turellee beektaa silkiin na sodaachisaa ture. Wanti silkiin na sodaachiftuuf tokko illee jiru. Maallaqa qabaadhe yeroo qabaadhetti immoo sii kennuu danda'a. Wanti immoo mana dhuftee illee asitti manatti na gaafattee immoo dhagaa ture achi dhaabadde. Dhagaa ture waa ta'aa turte. Beekaana dhuftee narra fudhatte. Ji'a meeqa si obsime ufumaa keetii mee ilaallu ji'a meeqa si obsime. Taa'ina irraa ammallee qe'ee. Dhugumaan jira ji'uma meeqa si obsime. Obsite ammallee aga namaa na obsi kaashiya. Aga namaa. Deemadha daraartooti. Amma qarshii kan koo barbaada. Waa lamaaf dhufe. Nama laatti dee obsi ilaala ammallee alallee waan biraa keessa nama jiru. Maallee waan biraa. Yoo giddiin na deemte homaa wanta narraa fudhatu tokko illee hin jiru. Sirraa fudha. Sirraa fudhaan. Bakka dhiisati dhiisii kennaana irraa si fuudheeti. Amma fide amma. Amma naa fide amma. An amma isa fudhatuuf deema. Naa kenni nama. Naa kenni. Kenni naa. Dhiisana irraa fuudheeti. Naa kenni. Naa kenni. Ada dere Firankii. Kuno harka kennan. Firankii. Maaliif ni oolte? A'uuzu billah. Kana hunda maaliif na dhoof? Mucaa sirri jaalatta anillee bare namuma keessan. Ma Firankii ta'uu hin beekne. Jimaa yoo ati haasofte mana jettee tokko maal ilaaltu. Atan basi akkami Firankii akkana narra hojjeta. Namuu lama tanyaan Firankii immoo akkana tuubaan diraamaa yoo hojjetu yan bakka. Firankii laante Firankii immoo waan nama himanii deemanii Firankii yeroo tokko nama aarsuu yeroo tokko nama aarsuu danda'a yeroo tokko garee nama gammachiisuu danda'a waan ta'eef hin beeka waan ta'eef. Hoyyoo. Atamma dhiifama bakka dhiifama gaafadhu. Dhiifama. Nami ta'eyyuu kan lukaayyuu miti. Dhiifama jedhuun bakka. Bakka dhiifama naaf godhi. Ayyaa daraartuu inni illee lammii jedhama. YouTube isaa Morkinaan Tuubii jedhama. Subscribe like share godhaa fi takkatti itti amsa biraan gahi. Morkinaan Tuubii like share subscribe akka gootan isiniin jenna maatii nuuf ta'a isaaniif maatii ta'a isiniin jenna baay'ee isaa isin jaalladha. Har'a akkuma beekamu haadha daraartuu baay'ee hin dandeenye kunoo namiitee jirtillee dhaguma san xiqqoo rifachiifna jenneetiin amma saladhee dadhabee maal godhatee jechuun isillee atillee fuulattillee haaraa itti taate waan ta'eef sin beekne odonaa beektaate Firaankiitti shakkite amma isin guyyoo tokkollee si argite guyyaa argitee beektaa isaati
Saniif ta'uu danda'a. Tole dhiifama naaf godhi. Garuu ammallee irra dalan namoonni dhiifna jaarsa. Amma jaarsa. Jaarsa irra dalannaa Amma bararaartu irra dalan. ati hin dubbatin garuu dhageesse ittiin himin. Hawga ati rifatti kana rifatuu qaba innis. Inni akka baadha daraartu kana hojii haasa'uu dhabuu danda'an beeku. Namadhaa hin dhiisaa yoo.